namani naayii abbaa ijoollee kootiiti abbaa manaa kootiiti eecha dhaqaa walumaan guddannaa wanta akkasii kana sammuu keessan keessatti hin fedhina gonkuman isaa jechuudha maaliif abbaa ijoollee kee yoo ta'e atas zartanii achitti wanta godhu hin beektu waan ta'eef iyyuu jechuudha. Namni hundi sirriidha namni hundi jireenya isaa boruuf fooyyeffachuudhaaf boruuf guddina boruu yaada jechuun hin danda'amu waan ta'eef iyyuu gonkuma nama hin amanin naayii ofii keessaniif of ta'a jiraadha birrii keessaniitiin kenninaa isiniin jechuun jaalladha. Abbaa ijoollee kootiiti yoo jettanis abbaa ijoollee keessaniitis yoo ta'e ijoollee kee gargaarii karaa si barbaachisu gahee kee si barbaachisuuni muluu isaa higiruu naquu sila abbaa daa'ima kootiiti jettee daa'ima kanaan in ta'a jettee hin amanini nama yeroo kanaa hin amanin isiniin jechuun jaalladha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota sarkaa laf jalatti argamtan marti keessaniyyuu egaa har'aaf kanumaan qabadhee dhufee viidiyoo isa itti yaanutti amma an dhufutti immoo nagaan naaf turaa'e kana booda hin badu dafee viidiyoo dalaguudhaaf immoo nan yaada isiniin jechuun jaalladha. Waaqayyo gooftaan gargaaru laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa na jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha. Asumarraanii baay'ee mooliti. Nageenya jaalalli haraara waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota sarkaa lama jalatti argamtan marti keessaniyyuu akkam jirtu nagaadha. An nagaa guutuun qaba jira galata waaqayyoo nagaan na bira jiru immoo darbee isin birarreen akka jiraatu waaqayyo gooftarraa abdiin qaba isiniin jechuun jaalladha. Warri nagaa ammaatti laayik sabiskiraayib gochuudhaan jabaadhu waan gaarii hojjechaa jirta itti fufii duubatti hin deebiin jettanii na jajjabeessaa jirtan dhuguma dhugaatti isiniif jechan qabu. Naaf galata uumaa galata guddaa narraa qabdu isiniin jechuun jaalladha. Warreen immoo chaanaala kanaaf maatii hin ta'in akka tasaa isinitti dhufe sabiskiraayib gochuudhaan maatii kootti naaf dabalamaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa har'a immoo wanuma xiqqoo ishii bakka akkasuma wajjin dudubbanna dura isaatis viidiyoo dalaguu dhiisee tureetiin hin jira. Viidiyoo dalaguu ananneetiif immoo xiqqoo ishii haala mijataa keessa hin jiru siluma kanaaf. Yoo xiqqaate naannoo ji'a lama minamina hin taane viidiyoo ergan dalagee amma immoo samuun kana eenyumaan liivumaan gala xiqqoo ishii liivii irratti eenyu godhee banee baha malee eenyu galee hin beeku viidiyoo dalagee toon beeku isiniin jechuun jaalladha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota sarkaa lama jalatti argamtanii warreen chaanaala kana sabiskiraayib hin taasisin immoo sabiskiraayib taasisuudhaan maatii kootti naaf dabalamaa waan sin affeerraa kootii itti naaf dabalamaa ammarree laayik sabiskiraayib gochuu hin dhiisinaa ganaadha addis jammaariidha waan ta'eef iyyuu laayik sabiskiraayib naa godhaa isiniin jechuun jaalladha. Maaliif nuti ofii keenya yoo wal bira dhaabbannee waliin jajjabeessine nu yoo ofii keenya walii keenya harka wal qabanne jirbiin wal qarqaartee harbayiitii jedha Oromoon innaa Oromaafu akkasuma iyyuu mixeen irreen wal qabattee laga ceetii jedhu sila kanaafiyyuu nu ofii keenyaaf yoo waliin jajjabeessine Oromiyaa laa dhufee nu jajjabeessu nu guddisu. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota sarkaa lama jalatti argamtanii maal jechuun barbaade bakka ofuma keenyaaf wal jajjabeessina isiniin jechuun jaalladhaa sumaanii oduu isinitti hin baay'isu. Har'a wanni hin qabadhee too dhufe immoo xiqqoo maalii fi goddanyaati wanta yeroo hundasaa wanti isheerra ga'e har'a yoon immoo namootaaf yoon dubbadhee irraa barumsa hin fudhatudha jechuun jedheetinani anis immoo irraa wanta baradhee nan qaba waan ta'eef iyyuu isiniin jechuun jaalladha. Egaa ishii kana goddanyaa yoo isiniin jedhu goddanyaa wajjin hin guddanne kan eenyu osoo hin taane argaa biyya keenya baanee biyya ormaati asitti wal barree obboleettii jechuun ni danda'ama goddanyaa irreen osoo hin taane obboleettii yoo hin jedhe irra naaf qalala isiniin jechuun jaalladha. Maaliif rakkina biyya harabaa jiru kan keessa jiraatee fi maalii isaa kan beeku nama keessa jiraatudha. Gubaa abiddaa kan namaaf hubatu isa gubateetu argee isa santu siif hubata waan ta'eef iyyuu akkasuma jireenya biyya ormaa jechuunis isa dhufee keessa jiraate jireenyi isaa maal akka ta'e mi'aasaatii fi hadhaa hawaasaa adda baafateetu namaaf hubata jechuudha. Obboloonni koo jiran hundi isaaniitiyyuu akka adagaatti osoo hin taane akka obboleewwan nitti kan ittiin wal hubatanidha. Warreen jiran wanta hunda isaa waan beekaniif isiniin jechuun jaalladha. Maaliif bakka gizee tokko ishii yeroo dhafirree eenyu jedhee sanan ture gizee ishiin asna bira jirtu amma firreen galtee garuu biyya jirti isiniin jechuun jaalladha. Ishiin amma erga galtee naannoo shan akkasuma naamina yoo ta'e xiqqashuudha jirti. Garuu immoo gizee ishiin as jirtu sanitti jalqaba yaa'u hiriyaa kan nama ta'ee dhalatee shamarran ta'e hiriyaa kan dhabu hin jiru.
akka nama tokkootti hiriyaa qabdi turte isheenis hiriyaashi kunis sa'aatii sanattiin eenyudha birrii kana hin hojjetti birrii kana gisee isheen eenyu jette jaan hergii kanan hojjechaa jira sanan hojjechaa jira maaliif annaa sangaa bakka birrii kana hergii jiraane birrii kana hergii hoggaa jedheeni in argitii fi tokkoffaa immoo jaalala keessa gisee jirsanitti jaalalli waa baay'ee nama godha waa baay'eedhaan nama moo'isa waan ta'eef iyyuu wanta dhiirri hin jiru dhiironni afaan isaanii damma dibatanii bakka akkuma nama hojiidhaan aktiivii ta'ee hojjetee akkasitti namatti agarsiisutti warreen haasa'an hin jiru waan ta'eef iyyuu isheenis sa'aatii sanitti inni kanaan hojjedha bakka karoora baasee galteetu asitti eenyu jettaa achi deebi'uun hin jiru wanta hunda isaati iyyuu karoora baafatanii namni karoora malee hin jiraatu karoora baafatanii wanta kana akkanattiin ittiin deemta akkasittiin ittiin deemta jedhee birrii kana isheen jaan footoo irratti ergite inni achittiin hojii ittiin naa banaa jettee galuudhaafis erga karoorfattee nama tokko amanteetu jechuudha. Innaa birrii ishee irratti dabarsaa turte. Gizee isheen as jirtu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e birrii kee harkatti qabadhu. Wantoonni boolla lamaa hin duutu boru galtee wanti yoo siif ta'e sii ta'a yoo wanti kan siif hin taane yoo ta'e immoo cinaatti guduuffachaa deemii baay'ee miti bakka haadha keetirratti asiin obboleessa keetirratti haa ta'u birrii kana muraasarraan dabarsinii asittiin eenyutti hin taasifadhe ofiidhaaf nuti wanti nu barbaachisu ni jira miti asitti jechuudha. Isa sanaan godhe jedhiitu kan ji'a tokkootirreen shawwadi kan ji'a tokko gaafa shawwaduu baattu immoo 200 akkasittiin irraa asitti maatiin kootirreen hamaadha saamunaarreen minaamina naaf hin bitan jedhiitu moodeessi minaaminarreen naaf hin bitanii. Ofii kiyyaaf hin bitadha jedhiitoo akkasittiin attaallee birrii kana eenyu jedhiinitoo irraa murii birrii mulula muduusaa fuutee namarratti amantaa kee namarratti hin gatinii namarratti of hin gatinii sila kanaafiyyuu borumooyyuu ishiin tuni gaafa tokko kufuun nafu gaafa kufte mooyyuu ittiin si kaasuu dandeechi birrii kanarraa muriitoo 100 irraa muriitoo ofirratti qabadhu kophaa keetittiin eenyu taasifadhuutoo gimmaasha dabarsiif jechaan. Gisee sanitti jechuudha innaa sanitti hoggaanii akkasii godhii irraa murii 100 of harkatti qabadhu muluusaa mucaa kana amantee mucaa kana irratti of hin gatiin gaafan jedhee hoggaan jedhuuni natti aarti turte dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf maaliif inni nama akkasiiti miti nama gaariidha nama hojiiti akkam godheetinan maal jedheetinan 200 asiin irraa mureetoo akkana godha akkana godhu ittiin hojjeta waan ta'eef iyyuu birrii hunda irratti hin dabarsaa bakka maal jedheen sinitti maree ana akka hammeenyatitti akka hamtuu wayititti na fudhatti turte innaa sanii jechuudha. Innaa lakkii hin beekamu maaliif nama tokko amanuun hin jira gaafa amantummoo maaliif tabba tokko gaafa ba'uudhaaf deemnu muka tokko qabannee gaafa asii walitti ol deemnu munni sun dingata yoo fottoqe kufnee allayyaatti deebina waan ta'eef iyyuu akkasuma immoo nama tokkos amannee nama tokko irratti of gatu jechuunis akkasuma garaagarummaan qabu gaafa inni immoo shillaanuun jedhe gaafa inni fuula isaa nutti micciiree fuula isaa nurraa zoorsee nutis akkasumatti akka nama allayyaatti kufuu saniitti irra geenya waan ta'eef jechuudha. Sila kana ta'eef iyyuu nama tokko amanuun ni jira jaalachuun ni jira amanaatuma jaalachaatuma maaliif likkii qabu hundumtuu jechuudha. Ol fuudhee jireenya koo muluusaa jireenya namaa taasisee namarratti of gatee nama tokko habdadhee nama san ta'a jechuun karaa sana jireenya nan qaba jechuu miti dhugaa. Akka kootti jechuudha maaliif nama tokko nan jaaladha nan kabaja nan amana nama kana garuu immoo jaaladhee amanee kabaja jedhee muluu nama sanirratti of hin gatu maaliif dhala namaatii miti qilleensi iyyuu hin jijjiirama barri iyyuu hin jijjiirama miti dhalli namaatis guyyaa tokko natti jijjiirama gaafa inni natti jijjiirame san immoo iyyuu egiddii eechaa kan dhaqu bakka hin dhaquun qabu waan ta'eef iyyuu nama takka irratti yoo hin deemini sila kanaaf iyyuu har'a gizeetti bootaa qopheeffachuu gaafa namni sun zoor jedhee daandii koo keessa bahee ta'e gaaf san immoo iyyuu bakka hin dhaqu qopheeffachuun qaba waan ta'eef iyyuu namarratti of hin gatiin asiniin jechuun jaaladhaas waanii kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota kooyi innaa isarraa annaa isarraan kan hafe akkuma sani kaasuudhaaf yaade jechuudha. Annaa gizee sani aanaa akka hamtuutitti na fudhatte turte lakkii dhiisii wanna kana irratti of hin gatiin ilma namaatii ilmi namaa namansiisu wanta hunda isaatiyyuu jechaan hin ture. Yaa hin danda'amu jaalalli kan amansiise nama amansiisan naa ta'eef ana akka hamtuutittis na fudhatte kazaa hin galte biyya gaafa galtu dubbiin akka afaan hin haasa'amu sanii miti.
hojjichis akkasittiin hojjetama jedhamee too birriin gizee fuudhamu sanii miti afaan kaadamma daamu dibatanii gizee namaatti halluu barbaadan dhiironni shawaadonni hin jiru waan ta'eef iyyuu akkasittiin akka fuudhee miti galla wanti hundi isaatiyyuu akkasittiin ishiin enne mucayyoon already muluu isa baqa akkanaas hin deebi'u nagee jireenyi biyya ormaa nagaa jettee kan galte yaa warra galtee wanta biraatii miti akkanattiin as deebi'uudhaaf iyyuu birrii akkanattiin as deebitu iyyuu nama dhabdeedha yaasin jechuun jaaladha amma maaliif bakka jireenya biyyaa namarraree wanti hundumtee isaatiiyyuu gizee ati lakkinaan jettu natu si tuffatee jechuudhaan immoo amma bakka already naa kaffalii jirri na deebisinaan jette ani rakkoo hin qabu garuu kaffalee bitoo akka ishiin dhuftu nan taasisa gin immoo dammoo ammas namni kunis immoo iyyuu ammas immoo gaafa dhufte akkas gaafa taatu immoo iyyuu lammataa miidhamuun kunis jedheeti nan yaada maaliif bakka walumaa galatti wanti jechuu barbaade nama gizee kana hin amanina nama tokko irrattis immoo iyyuu amantanii of hin gatina maaliif osoo lafa fagoon deemin osoo eenyuun deemin ofii keechaniifis of barbaada gizee tokko maaliif bakka si'aati firii taatanii kophaa keechan teechanitti gochaa raawwachaatoo jirtan wanta gochaatoo jirtan kana bakka sammuu keechan keessa sinaa dhufu sinaa deddeebi'u of gaafadha. Daandii kanaan sirriin deemaa jira boruuf galmaan nagaamu galmaaf nan ga'u jedhaati of yaadadhaa sinin jechuun Gabaa uumatti bakka nama ni naayi gaafa ammoo namni waan tokko sinin jedhu gorsaaf gaafa sinitti dubbatu ammeenyummaatti hin fudhatinaayi namni kun maaliif akkana nuun jedhe jedhaati yaada sinin jechuun jaaladha. Innaa kinu har'a ishiin siyaati sanitti isa bicha amantee isa bicha abdii godhatte tasfaa godhatte abdii keenya yeroo kamiyyuu waaqayyo tokkicha bichaadha. Namni gizee kana hin abdatamu waan ta'eef iyyuu abdiin keenya waaqayyo godhanne nama osoo nama abdanne namarratti abdii keenya namni kun amma boruutitti wajjiniin zallaqa jenne nama tokko irratti of gatoo osoo dhiisne gaariidha sinin jechuun jaaladha maaliif namoonni har'a naannoo keenya baay'een jiraachuu danda'u har'aaf nu bukkee jiru boruuf garuu immoo wanta ta'u hin beekamnu. Namoonni har'a jiran boru jiraachuu dhiisuu danda'u waan ta'eef iyyuu nama gonkumayyuu hin amaninaa sinin jechuun jaaladha. Nama amananiitis jaalataniitis amanuunis wannuma jirudha garuu muluu ofii keechanii of hin gatinaa gaafa namni kun zoor jedhe boru ofii keetii wanta ittiin kaatu daaddirreen ta'u deemte wanta irraan gara miila namattiin ittiin gad dhaabbattu ofii keetiif dhaabbata mataa keetii kan ittiin godhattu dirqama qabaachuu qabda bakka sammuun kee firii kan ittiin si ta'u maaliif asiitti gubatanii galanii ammuma akka namatti dhagahamu garuu ayidoonno gaafa garaamuu yoo gaafa akkana ta'u sinin jechuun jaaladha. Batalay dhiira hin amanina dhiironni saroota dhiirri gizee amma saroota hin jirani already bakka dhibbarra yoo ta'e 99 dhiirota sobduu dhiirota gantuu kaadduu sobdoota sinin jechuun jaaladha. Maalidha isaanii amma birrii san argatanitti amma birrii sinirraa fudhatanitti of harkaan ga'anitti fedha isaanii amma guuttatanitti qofaadha. Waan ta'eef iyyuu inni kun abbaa manaa kootidha inni kun abbaa ijoollee kootidha inni kun maalidha jettanii nama kamiyyuu hin amaninaayi warra jirtanii